na dhaggeeffadhu qajeellotti umallee simmiitu wanni kuni waa heddullee dhaggeeffanna tanallee numa dhaggeeffadhu mee akkuma nama waan tokko dhaggeeffatu tokkotti illee taatu dhaggeeffadhu mee namni rabbii fi guyyaa aakhiratti amane man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir namni rabbii tokkicha gabbaramaa tokkichaan qaba je'ee amane qalbii isaa keessatti guyyaa boodaa guyyaa duniyaa tanarraa boodaa yawmil aakhir guyyaa fuula rabbii namni dhaabbatu yawma yaquumu nnaasu lirabbil aalamiin guyyaa namni fuula rabbii dhaabbatu guyyaa namni xiqqoo dalagee fi guddoo dalaga irraa gaafatamu namni guyyaa kanatti amane falta'atiihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billaahi wal yawmil aakhir yaa obboleessa kiyya obboleettiiti yaa qajeeloo dhaggeeffadhu nin beeka ni beeyta waan an haasa'u kana ni beeyta duuba keessi kee ni beeka gubbuma tanaan beekaa didda malee keessi kee ni beeka duuba وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ربنا كلا جابه وجحدوا بها آيات خياني مرمانجا أفانين حال قلبين ساني لقوم سيجرتون جيشو قلبين نبيتي وان كان لكن جبروا الرجي أفاني مرمانيجي مالف ظلما وعلوا أولا أفتولوا yoo rorro miidhaa dalaguudhaaf akkana godhanii je wanni kun isaan irra deeme miidhaa taya miidhaa nama dalage taya namni rabbii fi guyyaa akhiratti amane duuti isaa haatti dhuftu isaa rabbitti amanu wa huwa yu'minu billaahi wal yawmil aakhir isaa rabbii fitti amanu isaa guyyaa akhiraatiif qophaawe isaa rabbii fi dhugoomsee amane isaa ajaja rabbii fudhate isaa karaa bareedaa kanarra jiru duutitti haa dhuftu وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه خلنا نقفدو قجلت نمرتها هجتو نمرتها دلقو وايو إسرت دلقان جالتو نمرتها دلقو بكا خلنا قجلو نقفد يو رقمان نقيان فول ربي ديمو فيت رقمان ربي خانكي نقيان قنمو فيت si imaana qabu duuti asit dhuftu si fi rabbii kan kee jidduun nagayaa si fi nama jidduu gabroota rabbii jidduun nagayaa jechuudha rabbi qofaa mi beek nageenyi karaa lamaan kanaan tokko si fi rabbiin kee jidduun nagayaa ta'u kalamaanii si fi gabroota rabbii jidduun nagayaa ta'u nam tokko miidhaa sirraa himatuu dhabu jechaanis gochaanis tu دوتي ساتي هادفتو إسا ربيتي أمنو وليأتي إلى الناس هانا مرت دلقو وايو إسا رد دلقان جالتو هانا مرت دلقو وايو سيقود أن جبتو نمان قولين أكريفو دبني خانا يا إلمان كي يا أبليان كي نمني أبليان ناولو يا أبليان نمني مو إلماني ناول تا إلمان كي كجلون ندقي فدامي duniyaan tuni biyya fatanaati odoo xabiican duniyaa nuti humaarraan beeynu duniyaa irratti uumamne amala duniyaa tanaa beekuu nama barbaachisa amala duniyaa tanaa yoon beeyne duniyaa tanarra nagayaan jiraannee dabruu hin dandeenyu gufuu gufaata meeqa seennee caccabnee akka malee taanee asirratti illee fashallee fuula rabbitti illee fashaluun akka nu mudanne qajeeloo dhaggeeffadhaa duniyaan tuni biyya fatanaati wahuma kana narraan irraanfatin duniyaan tun biyya fatanaati biyya qormaataati ni qorama namni asirratti ونبلوهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون إسان قرى تلتونس نقرى هم تونس إسان قرايا نقرم نمني خيري خيسلي قرماتا جرابيخ جزي قرينو تي همتو رابا ركو ركوبا چنكي ميدا خانقوفا قرمين ستي فلنا خانقوفا مي بلو نجايا فيا أرجتا قوفا خيسس قرماتا جرا
lachuunu rabbiin nama qorata gaafa khayrii sii godhes galata sirraa eega khayrii sanii maal dalaydee waan rabbi sii godhe san hangam takka galatoomfattee hangam takka rabbiif gajjettee hangam takka galata waan sanii galfattee qoramta guyyaa immoo rakkoo fi cinqii fi gaddaa fi gadadoo bu'ii fi cihii dhukkubaa fi waan adda addaatiin mokkoramtes ni sabbarta moo sabbartuu laalama duniyaa wama lamaan kanaan deemti gaddaa fi gammachuu jedhanii hedduu fagaanne waan biroo keessa fagaanne tiyyatanallee mee dhaggeeffadhu wayiifin siin jee jiruu fooyyeessuu guddina duniyaa barbaadu bal'ina jiruu tolchuu waan silaa duniyaa tanarraa siyaasaa wajji wal qabate waan bade sirreessuu akka nuuf fakkaatetti rakkoo hawaasa ufii haasa'uu yoo waan gartee walabummaa hawaasa ufii ati waan feete jii yaame maarroo godhuu galgala rabbii hoggaa dura social media kanarratti media keetirratti asbaate maali wanni ati dhuftuuf wanni ati godhaa jirtu maali wanni si fide bakka kan garii biznazaa fida gariin ammoo tiktok kanarraa waa fudhatu waa coratu jecha waan galee dhalate waan ta'eefi tataate jallisee tantayin uumee akka niyyaan saafeete godhee fooloo fi waan isin maqaatti baaftan san guddifatee duniyaa tanarratti feemasee miskiina wallahi wayyaa nama tokko ta'ee namni isa dubbatee miskiina wallahi tokkommoo gama boqonnaa isaa wayitti argatee rakkoo hawaasa kiyyaatiin haasawaa rakkoo ummataatiin haasawaa gabrummaa ummata kiyyaatiin haasawaa walabni ummata kiyyaatiin cinqii isaaniitiin dubbadhaa ummata kiyyaafin sagalee tahaa je'ee as bahee galgala rabbiin qaburraa banaa yeroo argate hunda jalarraa ilaa gubbatti kana haasawa namni waan biizinazaa haasa'ullee numa takka taa'u beekee asirra akkanatti horaan akkana namni juun jiru mee tiyyatanallee dhaggeeffadhu mee dawaa siin dhabdu mee tanteessan keessa makii wajji godhime namni hoggaa akkana waan akkanaa keessa jiru uf dagata ani tan hin deemuuf an si komii tante maaliif waan san dubbattee si komachuuf himi namni dubbii odoon dhaggeeffanne dubbii namallee balleessuu eegale zamana kana qajeeloo dhaggeeffadhu ani amma si qeequuf himi wanni nan deemuuf si qeequutti jiru na qeeqa jettee baaraydee gurra bak gootee waan kanallee dhaga'uuf hin dhoorgin an si qeequuf himi nama qeequuf manaa ba'uunuu sirriimi an nama qeequuf hin ba'u ergaa rabbiitiin dabarsuu baya malee nama qeequuf himi namni tokko kanaan heewasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa birootiin heewasame namu waan itti shaagaluu qabu wa inna sa'yakum la shatta hujii adda seene namni kun wayta kana waan isarraa eegamu dagata namni waan akkanaa keessa hogga jiru waan rabbii isallee dagata waan rabbiin isarraa eegullee dagata waan diin isaa isarraa barbaadullee dagata akka uf hin dagannee tanan barbaadu jira duniyaan biyya fatanaati bal'ollee ni arganna guyyaa tokko garraa torbaan tokko waan tokko garra kulla yoomin huwa fi shaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujii adda addaan sagaleetu muramee dhiifama waan adda addaa agarra gaddaa fi gammachuullee nurratti wal tareeffatti nurratti wal faraqeessi dhoorguu hin dandeenyu sunnaa rabbiiti kun namni gariin tafaxroo jaani uumamaa akka deemaa jira akkasii minuti akka islaamatti dalagaa rabbii keenyaati huwa alladhii adhaka wa abka ka gammachiisulleen isa ka nama rifachiisulleen isa ka kofalchiisee boochisulleen hujii rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala wanni takka rabbii achitiin taatu akka nama muslimaa tokkotti wayita gartee bal'oo arganne rabbi galatoonfatu quufnee baxraannee utaallee akka malee taanee rabbi ufit dallansiisuu dhabne ni'imaa san rabbi galatoonfanne waan galan ni'imaa saniin galata rabbi nutti oole saniin godhuu qabnu godhuu jechuudha yoo akhi namaa wanni nama rifachiisu taate waan haftu silaa duniyarra jirra wanni nama rifachiisu yoo taate sabrii goonee obsaa waan san bira dabru rabbii keenyarra irkannee yaa rabbi waan nurratti buufte kana nuu laaffisi nagayaan bira nu dabarsi jennee rabbitti irkannee sabrii goonee bira dabru jechuudha sabrii fi shukrii waan jaan jechuudha obsaa fi galateeffatu waan jaan obsaa fi galateeffannaa jidduu jirra yoo haalli nuti hin feene nu mudate ni obsina
ربي خنجر حسابنا قالت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نمني وان أن إسا قد إرى أوبس قال لك كوي سمالي قالت نبير أرغتاجا ربي كينيا سبحانه وتعالى هقابلو نقالتي فنا ويتقدامو ni obsina as jiddu jiraanna kana naqabadda kana dagatina hadara kana yoo daganne jiruu daganna yaa ilmaan kiyya jiruu daganna akkaataa jiruu daganna namni wargatee je dhabaa duuba jiraa yoo yaa duubaate namni wargate namni qabeenya argate qabeenya kiyya kana booda dhabni ni jira jechuu yoo ittumaa yaa duubaate me kajello na dhaggeeffadume namni wargate argata kiyya kana booda dhabaatu jira jechuu yoo yaaduu baate namni fayyaa argate fayyaati yatana booda dhukkubni ni dhufa jechuu yoo yaaduu baate namni maatiin toltee fi jaartii wal fuudhanii jaalala jedhanii wal jaalanna jedhanii namni akka keenyaa duniyarra hin jiru namni akka keenyaa wal jaalatu hin jiru rabbumaatu waliinu qoode rabbumaatu ana na jaalate kunis ani rabbumaan na jaalate sinaa kenne rabbumaa si jaalate ana sii kenne waan kana booda gammachuu tana booda waani dhufan jechuu yoo shakkuu baanne na dhaggeeffadhu bultii nama farrisuu hin deemu ani wal shakkaadhaa shakkii waji jiraadhaa jechuufi mi kan hin deemu gammachuu maatiidhaa ta'amma qabnu tana booda wanni nama rifachiisu dhufuun ni mala jechuu yoo shakkuu baan nagaya qabnu kana booda nagaya wanni nagaya kana booreysu ni dhufa jechuu yoo laaluu baan namni waa'ee nagaya haasawu nama Afrikaa jiru qofan se'in isin biyya teessan biyya dhiyoota biyya silaa guddoo jan Ameerikatti waraqaa nama gaafatutti lafaa kaanii hulaa namaa dhadhawamte takkaa biyya sanitti wanni kanaa dhufti jee anilleen hin yaanne beek akka biyya raafa biyya arabatti namni nagayaan ooltee nagayaan bultee waliin jee namni waraqaa biyyaa khiishaa qabu baazaboora khiishaa qabulleen shakkiidhaan qabamee gallakkifame خور ركتي بكسينو دابي مسكينه والله واني كناني دفتي جچو يتكايا نيونو تي بي سنت بي عربات فديفني خنا حالا انا ما خيس جرو خنا بودا حال بروني دف جچو يو يا دوبان غيا واني سن دفينو قبتي اكمل ريفنا اسي بكتين ديموف نمني ارغتا خي خنا بودا دباتو جرا يادين غيا دمني دفسن اكمليتايا namni fayyaati yatana booda dhukkubaa dhufaa yaadin ittumaa'u yaadin guyyaa dhukkubni wahii isa qabe akka malee taya namni jaalala maatii tana booda wahii waa dhufuun oolan jechuun shakkin guyyaa wanni sun dhufti akka malee taya akka malee tahe akka malee uf godha akka malee tahe akka malee uf godha asiifin deema gajaloo dhaggeeffadhu jiruu duniyaatun jiruu tana jiru makkanaa tana keessa jiraan guyyaa akka nama muslimaa tokkotti guyyaa gammanne rabbii keenya galatoomfanna guyyaa wanni nama rifachiisu dhufe immoo sabrii goonee obsaan dabarsina lamaan kanarraa yoo baane rakkisaadhaa beek balaa nutti buuterra balaa nutti dhufte sanirra tarkaanfii nuti fudhannuutu irra hammaata tana qajeelluun naa laala